Paakistaan walii galtee waraana guddicha addunyaa kana goolabuu danda'u keessummeessaa jirti. Aangaa'onni biyyoota lamaanii aangaa'onni Ameerikaa fi aangaa'onni Iraan gara Paakistaanitti imalaa jiru. Aangaa'onni Iraan guyyaa kaleessaa kan imalan yommuu ta'u, har'a ammoo aangaa'onni Ameerikaa gara Islaamabaaditti imalanii jiru. Har'a magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaad keessatti walii galteen nagaa mallattaa'ee addunyaa fuulli ni ifa yookaan ammoo walii galteen nagaa kun fashalaa'ee biyyoonni lamaan iyyuu iddoo itti garaa walirraa kutatan taati. Kanarraa kan ka'e Ciniinsuu guddaa keessatti argamti Paakistaan Islaamabaad. Dubbii himaa poolisii Islaamabaad bakka buutonni biyyoota lameenii sa'aatii muraasa keessatti akka qaqqaban himus eenyutu sa'aatii meeqatti akka ga'u hin dubbanne. Naannoon gamoowwan mootummaa baay'een jiran funyoo sibiilaatiin cufameera. Daandiiwwanii fi kellaawwan magaalattii garaa garaa irratti sakatta'insi cimaan adeemsifamaa jira. Poolisii fi humnoonni waraanaa akkasumas humnooti addaa nageenya eegsisaa kan jiran yoo ta'u, gaazexeessitoonni idil addunyaas biyyattii seenaa jiru. Haa ta'u malee ammayyuu bakka buutonni biyyoota lameenii Islaamabaad qaqqabuu isaaniif wanti mirkanaa'ee ifatti hin jiru. Kaleessa Paakistaanitti ambaasaaddarri Iraan bakka buutonni biyyattii halkan darbee akka qaqqaban miidiyaa hawaasaa irratti himuun booda deebisanii haqaniiru. Paakistaanis gabatee yeroo ifatti beeksiftee hin qabdu. Waayit Haawus garuu mariin sanbataa akka adeemsifamuu fi Islaamabaad eegaa akka jirtu beeksiftee jirti. Haaluma kanaanis aangaa'onni Ameerikaa gara Paakistaanitti imaluun gabaafameera. Gara Islaamabaaditti kan qajeele J.D. Vaansiin kan hoogganamu aangaa'onni Ameerikaa waan irraa eegan dubbataniiru. Pireezidantii ittaanaa Ameerikaa kan ta'e J.D. Vaans marii Iraan irratti godhamuuf wayitaa gara Islaamabaad Paakistaanitti imaluuf xiyyaara eerfoorsi ti'uu koruuf jedhu waan maricha irratti eeguu miidiyaaletti meera. Marii qajeelaa ta'a jedheen abdadha kan jedhe J.D. Vaans warri Iraan faara gaariin yoo dhiyaatan Ameerikaan harka bal'istee simatti jedheera. Yoo Ameerikaatti qoosuu yaaltii ta'e garuu fudhatama hin argatus jedheera. Pireezidanti Tiraamp haala marii irratti qajeelfama itti kennee akka jirus dubbatee jira. Pireezidantiin ittaanaa Ameerikaa J.D. Vaans mariin Iraanii fi Ameerikaa kun magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaad keessatti geggeeffama jedhameera. Sanbata kana eegalas kan jedhamee eegamaa jiru yommuu ta'u, wanti mirkanaa'aan beekamu biyyoonni lamaan iyyuu mariidhaaf garasitti akka imalanidha. J.D. Vaans waliin ergamaa addaa Ameerikaa kan baha giddu galeessaa Steve Witkoff akkasumas Jared Kushner ni imalu jedhameera. Jilli Iraan ammallee akka hin qubanne Islaamabaad yookaan Paakistaan beeksiftee jirti. Paakistaan simannaa aangaa'otaa biyyoota lamaaniif qophii ajaa'ibaa taasisaa jirti. Mariin nagaa kun garuu itti fufaa fi kaan ta'uu wanti beekame hin jiru. Mariin nagaa Ameerikaa fi Iraan qondaalota olaanoon durfamu kan yaaddoo olaanaanis guutamee Islaamabaad qopheessitu sanbata duraa taa'amuuf jira bor jechuudha. Gabaasaaleen kaleessa ba'an kan jilli Iraan Paakistaan ga'e jedhus haalamaniiru. Maxxansi tokkos miidiyaa hawaasummaa irraa haqameera. Garuu qophii jabaan Paakistaan keessatti godhamaa jira. Kunneen mariin kun akkam karoorfamee raawwatamuuf akka jiru kan mirkaneessudha. Miidiyaan Iraan Tasniimniws eejensii kan eegdota warraaqsa Islaamaatti dhiyoo ta'ee kaleessa akka gabaasetti Libaanos keessatti dhukaasi waan hin dhaabbatiniif mariin kun tursiifamuu gabaaseera. Ittaanaan ministeera dhimma alaa Iraan Said Khatibzadeh waan jiru BBC'tti himaniiru. Tooftaa marii balaafamaa ta'uu mala garuu Iraan filannoo qormaataan guutametu ishee eeggataa jechuudhaan michuu ishee jabduudhaan wallabuu yookaan dippiloomaasii murteessaa balaarra buusuu kan jedhu kaasaniiru. Akkuma mariin dhukaasa dhaabuu haala muddaa fi daqiiqaadhuma irratti murtoo argatee mariin nagaa kunis akkasuma fakkaata jiraniiru. Paakistaan jaarsummaan biyyoota lamaan walitti fiduu keessatti qooda ijoo baatteetti. Torban lamaaf dhukaasa dhaabuuf walii galaniiru biyyoonni lamaan. Suuraawwan ba'an akka agarsiisanitti magaalaa guddoo biyyattii Islaamabaad kan teessoo waajjiraalee mootummaa fi manneen baasiiwwanii taate keessatti eegumsi jabaan bobba'eera. Daandiiwwan gurguddoon biyyattii hedduun cuccufamaniiru. Kunis qophii simannaa aangaa'otaa biyyoota lamaanii marii nagaa irratti hirmaachuuf dhufan irratti kan sababeeffate ta'uunis ibsamee jira. Paakistaan milkaa'ee fi biyyoota lamaan kan araarsitu yoo ta'ee fi waraanni akka dhaabbatu kan gootu yoo ta'e
Badhaasi Noobeelii nagaa kan bara dhufu muummee ministeera Paakistaan Shehbaaz Shariifiif kennamuu qaba jechuun xiinxaltoonni tokko tokko miidiyaa hawaasaa irratti barreessaa jiru. Kun kanaan yeroo jirutti Israa'eel fi Hezbollaan wal haleelaa bulan. Tiraamp ulaa Hormuz irratti Iraan qeeqaa jira. Israa'eel meeshaa Hezbollaan ittiin rokkeetii dhukaasu rukutuu yoo ibsitu, gareen hidhataa Libaanos keessaa manneeffate ammoo deebii isaa Israa'eel keessatti bakka baay'ee irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeesseera. Waraanni Israa'eel fi Hezbollah akkuma itti fufee wayita jiruun Libaanos dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan gidduutti irra gaame ammallee amansiisaa hin ta'in jiru keessatti hiree qabaachuun qaba jechuun falmaa jirti. Kun ammoo marii nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti dhuma torbee darbee beellamamee dursee muddamni akka hammaatu godheera. Kamisaa ministeerri muummee Israa'eel Benjaamin Naataaniyaahu Israa'eel Hezbollah humnaan haleeluu itti fufti jechuun Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuun akka hin jirre dubbatii ture. Kun osoo kanaan jiru pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkaataa Iraan ulaa Hormuzitti qabataa jirtu sirrii miti jechuun qeeqeera. Ulaa Hormuz banaa gochuun ammoo dhimmoota ijoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu keessaa isa ijoodha. Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaa Tiraaz irratti akka ibsanitti walitti aansuun Iraan ulaa bishaanii kana sirreessitee geggeessuu irratti hojii baay'ee dadhabaa jirti jechuun karaa boba'aan addunyaa parsantii 20 ta'u keessa darbu kana keessaa dooniiwwan darban akka hin kaffalchiifneef akeekkachiiseera. Haa ta'u malee Iraan garuu balbala hojiitu natti banamee jedhaa jirti. Kanaanis dooniiwwan karaa ulaa Hormuz darban qaraxa irraa funaannataa jirti. Iraan Ameerikaan waraanaa Iraan wajjin gaggeessaa jirtuun loltoonni 16 kan jalaa ajjeefaman yoo ta'u dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo madaaniiru. Misaayiloota atoomikii lakkoofsaan olaanaa ta'e dabalatee dhootuuwwan baay'een hatattamaan hojiirraa akka oolfamanis himameera. Baasiin waraana kanaa guyyaa tokkotti $1 biiliyoona ol akka ta'es ni tilmaamama. Hanga ammaatti ragaa guutuu fi qulqulluun muummee waraanaa Ameerikaa irraa ba'ee dhabamus maddeen peentaagoonii fi bakka bu'oota uummataa garuu gabaasa marii keessatti dhiyaatan hanga ta'e miidiyaaleetti himaniiru. Qondaaltonni bulchiinsaa pirezidentii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gabaasa jalqabaa torbee waraanaa dhiyaate keessatti guyyoottan jalqabaa 6 waraanichi gaggeeffame keessatti qofa baasiin waraanaa Ameerikaa yoo xinnaate $1 biiliyoona 11.3 ni ta'a jedhanii akka tilmaaman maddeen wabeeffachuun Reuters gabaaseera. Gabaasa walfakkaataa Reuters qondaalota bulchiinsa Tiraamp wabeeffachuun baaseen guyyoottan jalqabaa lamaan waraanichi eegaletti baasiin meeshaalee waraanaa Ameerikaa $1 biiliyoona 5.6 akka ta'es odeeffatee jira. Torbanoota jalqabaa Ameerikaa fi Israa'eel Iraan irratti waraana bananiin kaasee waajjirri waraanaa peentaagoon adeemsa waraanaa kana ilaalchisuun yaadota garaagaraa dhiyeessaa tureera. Humna waraanaa guddicha addunyaa kan hoogganu ministeerri waraanaa Ameerikaa Pete Hegseth haalli ibsa gaazexeessitootaaf itti kennee akkaataadhuma osoo gara aangootti dhufeen Fox News irratti xiinxala dhiyeessurraa adda hin turre. Waa'ee adeemsa waraanichaa fi gatii waraanni kun Ameerikaa baasisuu isa dhugaa ta'e hubachuuf qorannoo gadi fagoo gochuu gaafata. Hanga waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo ammaa hojiirra oolaa jirutti garuu gufuun itti baay'achaa jiraachuun ifa ta'eera. Kaayyoo guddaan pirezidentii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana kanaan milkeessuu yaadee ture. Iraan meeshaa waraanaa niwukilaaraa oomishuu humna dandeessisuu akka hin qabaanne gochuudha. Iraan garuu jalqabumarraa kaastee meeshaa akkasii hidhachuuf karoora akka hin qabne ibsaa turteetti. Galmi kun waggoota dheeraatiif dippiloomaasii Ameerikaan durfamuun akka milkaa'uuf carraaqqiin taasifamaa tureera. Bara 2015 hoogganaa pirezidaantii duraanii Ameerikaa Baraak Obaamaa Iraan waliin waliigaltee niwukilaaraa idil addunyaarraa ga'amee ture. Itti aansee aangoo kan fudhate Tiraamp garuu waliigaltee dadhabaa ejjennoo jedhu qabaataa ture. Bara bulchiinsa isaa jalqabaan waliigaltee sana diiguun waliigaltee irra ga'amee ture sanaan bulaa kan turte Iraan qoqqobbii dabalataa fi hedduu irra kaa'e. Tarkaanfiin kun ammoo Ameerikaan waliigaltee ture keessaa akka baatu godheera. Murtee isaa kanaan dippiloomaasii caalaa humna fayyadamuu kan filate Tiraamp bara bulchiinsa isaa jalqabaa gara dhumaarratti ammoo ajajaa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan
Iraan Jeneraal Qasiim Suleemaanii ajjeeseera. Tarkaanfiiwwan kunneen walitti dhufeenyi Teheraan waliin taasifamu carraaqqii dippiloomaasii fi humna waraanaa gidduu akkaasiifachi dhaamu sababa ta'eera. Waraanni Ameerikaa kun akka ka'uuf sababa kan ta'e adeemsa akkanaati. Waraana guyyaa 40 booda waliigalteen nukaasa dhaabuu amansiisaa hin taane hojiirra ooluu jalqabus hanga ammaatti Tiraamp dhimma niwukilaaraa irratti bu'aa ifatti mul'atu argachuu isaa ragaan agarsiisu hin jiru. Bara darbe yeroo waraanni guyyoota 12 gaggeeffametti Ameerikaan buufataalee niwukilaaraa Isfaan, Foordoo fi Nataanzaa keessa jiran irratti haleellaa gaggeessiteen humni niwukilaaraa Iraan barbadaa'u himee ture pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Waraana torbanoota 5 bara kanaan boodas Iraan kuufama yuraaniyeemii ishee faafe qabdi. Torban sadaffaa waraana kana irratti itti gaafatamaan dhaabbata to'annoo niwukilaaraa idil addunyaa Raafaayil Giroozii fedhii niwukilaaraa Iraan dhaabsisuu kan danda'u filannoo waraanaa jiraachuu hin danda'u jechuun BBC'tti himaniiru. Pireezidaanti Tiraamp Ameerikaan galteewwan niwukilaaraa gadi fageenyaan qotamanii awwaalaman qottee baasuu fi maqsuudhaaf Iraan waliin akka hojjettu ibseera. Haa ta'u malee ammas taanaan Teheraan dhimma kanarratti diddaa isheetiin itti fufteetti. Guyyaa itti aanan keessaa dhimmi kun magaalaa guddoo Paakistaan Islaamabaad keessatti marii Ameerikaa fi Iraan keessatti gaggeeffamu irratti qabxii ijoo akka ta'u ni eegama. Kana duraa caalaa hooggansaa shakkitoota ta'an kan qabatte Iraan irra deddeebiin haleellaan Ameerikaa akka irratti hin raawwatamne ittisuuf jecha humna niwukilaaraa ishee gabbifachuuf fedhii hin qabdu ni dabala malee hir'achuu hin danda'u jechuun kanneen falmanis hedduudha. Tiraamp ergaa mana jireenyaa isaa Maaraa Laagoo irraa viidiyoo dabarseen waraanni jalqabamuu isaa yeroo labsetti galmawwan kaa'e keessaa tokko Iraan keessatti jijjiirama mootummaa fiduu kan jiru ture. Yeroo sanatti haleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan yeroo dhaabbatutti Iraanonni mootummaa isaanii akka to'ataniif waamicha dhiyeessee ture. Guyyootaan booda ammoo sirni bulchiinsichaa haalduree tokko malee akka harka kennatu gaafateera. Garuu ta'uu hin dandeenye. Israa'el hoogganaa waliigalaa Ayatollah Ali Khamenei dabalatee aangaa'ota olaanoo Iraan baay'ee ajjeeftus ilmi hoogganaa waliigalaa duraanii Mujtabaa Khamenei bakka bu'aa ta'ee filatameera. Tiraamp bulchiinsi haaraan kan kanaan dura turan wajjin wal bira qabamee yeroo ilaalamutti leellistummaan isaa kan hir'atee fi baay'isee abshaalaa akka ta'e yeroo dubbatu dhaga'ameera. Humnoonni Ameerikaa pireezidaantii Niikoolaas Maaduroo biyya isaa Venezueelaa deemanii ukkaamsanii fudhachuun mana hidhaa Niiwuyoork kan galchan hooggansa biyyattii fedhii Waashingiteniif kan bitaman akkuma taasisan Iraan irratti akka dabalan abdii godhatee ture. Wanta akkasii Iraan keessatti ta'utti dhiyaachuu isaa garuu ragaan tokkollee hin jiru. Waa'ee kuusaa misaayilaa fi diroonii ibsi kenname garuu odeeffannoo basaasaa miliqee ba'erraa kan ka'een shakkisiisaa ta'eera. Akka odeeffannoon basaasaa agarsiisutti Iraan waraana kanaan dura ishee irratti taasifameen kuusaan meeshaa waraanaa isheen qabdu walakkaa kan ta'u akkuma qabatteetti akka jirtu ibsameera. Kanas ta'e sana bulchiinsi Tiraamp jalqaba waraana kanaa irratti galmawwan kaawwatee ture adeemsa keessaa jijjiiree jira. Jijjiiramni mootummaa Ameerikaa fi Israa'el kaayeffatanii turanis hojiirra ooluu hin dandeenye. Saatota muraasa keessatti Paakistaan Islaamabaadii maal dhageenya laata? Waliigaltee nagaa addunyaa tasgabbeessuu fi dhiiga dhangala'uu dhaabsisuudha moo waliigaltichi fashalaa'ee waraanichi itti fufa laata? Waaqayyo nagaaf tasgabbii guddaa addunyaa keenyaaf haa kennu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuqaa ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa. Yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yartuun booda odeeffannoo ba'aa giddu galeessaa Paakistaan irraa hordofne hamma isin biraan geenyutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.